as bara lamaaf tokkotti ayyaana gaadhaan waan nu dabarseef waan ittiin nu ga'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga geessanii baga ittiin sin ga'e. Dhugaadhumatti waggaa ga'uun waan guddaadha. Har'an keenya jennee yaadne kanarraan nu ga'ee qabeenyaa keenya miti, dandeettii keenya miti, yookaan immoo cimina keenyaa kan biraas miti. Waaqayyo isa nu uumeetu warraan nu ga'e. Dhugaadhumatti har'aan isa nu ga'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas galateeffadhaa, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kabajamtoonni abbootii koo luboonni, kabajamtoonni obboloonni koo daaqunoonni, kabajamtoonni hirmaattonni waltajjii kanaa, maqaa Waaqayyoo isa jiraataan attam bultanii, attam jirtuu, ammas irra deebi'ee baga geessanii baga ittiin nu ga'e. Ati akka arjummaa keetti hunduma isaa dabarsitee bara baraan ni jiraatta. Akkuma Daawit jedhe ayyaanni hoggaa waggaadhaan naanna'ee dhufu nutis kabajannu kun ayyaana seenaa guddaa qabudha. Keessumatti ayyaanni har'aa kun kan inni kabajamuuf, kan inni ittiin yaadatamu sababa baay'eetu jira. Inni jalqabaa fulbaanni tokko waggaa waggaadhaan naanna'ee gaafa dhufu Qulqulluun Raagu'eel jedhamee beekama. Qulqulluun Raagu'eel hangafa ergamoota warra torbanuu keessaa isa tokkodha. Inni kennaan isaaf kenname biiftuu kanarratti haala biiftuun kun ittiin baatee lixxu, haala bokkaa irrattis akka inni aboo godhatee to'atuuf Waaqa biraa kan kennameefidha. Kanaafuu bacaqiin gannaa darbee birraatu dhufe, ifatu dhufe jennee akkuma kabajannu ifa kanarratti aboon Waaqa biraa kan kennameef Qulqulluun Raagu'eelidha. Kan inni itti yaadatamu tokko har'aan. Inni lammaffaan abbaan keenyaa Iyyoob waggaa 38 dhukkubsachaa ture. Kan inni dhukkuba isaa irraa fayyee haara'ee edda fayyee haara'ee booda waggaa 140 deebi'ee jiraate. Kan inni dhukkuba isaa irraa fayyee fulbaana tokkodha. Nutis barri haaraa yeroo dhufu yeroo kana yaadannu dhukkuba keenya irraa Waaqayyo akka nu fayyisuuf qalbii yoo jijjirannu gara Waaqayyootti deebifnee uumaan keenya qorichi keenya isa yoo jennu nu fayyisee jireenya haaraa nu kennu akka danda'u akka irraa barannuuf fulbaanni tokko guyyaa Iyyoob dhukkuba isaatti fayyedha. Waaqni Iyyoobin dhukkuba isaatti fayyisee idda sanaa booda waggaa 140 jiraatee caamsaa 2 boqote. Dargaggeessa ta'ee qabeenyaan isaa dachaadhaan deebi'ee jechaadha. Waaqni isa aareesse, Waaqni isa fayyise, hunda keenyas dhukkuba cubbuuf dhukkuba fooniitti nu haa fayyisu. Kanaaf inni lammaffaan sababa kanaaf kabajama. Inni sadaffaan barataa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e Bartolomoos guyyaatti boqoteedha. Bartolomoos barattoota gooftaa 12 keessaa isa tokkodha. Innis kan inni boqote fulbaana tokkodha. Tokkos arfaffaa irratti fulbaanni tokko Eliyaas raajaan Waaqayyoo bokkaan Waaqarraa akka hin roobneef waggaa 3 ji'a 6 ittisee kan ture guyyaa inni itti ol ba'es fulbaana tokkotti yaadatama. Kanaaf fulbaanni tokko kanneen kanaaf fakkaataniif seenaa kana fakkaatan qabu. Seenaa kana garuu amma hunduma isaa dubbachuuf waan hin dandeenyeef yeroo isaa irratti barachuu dandeenya. Garuu eebbi isaanii hunda keenya wajjin haa ta'u. Tokkos waggaa waggaadhaan naanna'ee fulbaanni tokko gaafa dhufu Inquuxaaxash jedhama. Maaliif Inquuxaaxash jedhama? Barumsa keenya keessatti amma gabaabsinee ilaalla. Inni lammaffaan Qidduus Yohaannis jedhama. Maaliif Qidduus Yohaannis jedhame? Isa kana immoo guyyaa borii iddoo taabota isaa jirutti deemnee waliin baranna.
bacarraa Mikaa'elitti jechaadha. Waaqayyo namachi nu haa taasisu. Inni sadaffaan bara haarawaa jedhama. Barri haaraa yeroo jedhamu barri moofaaf haaraa qaba. Maaliif bara haaraa jedhame? Egaa akka yeroo keenyaatti sinin dadhabsiifnu sinin tursu inquxaasaa isa jedhu duwwaa fi seensa isaa irratti immoo bara haaraa isa jedhu qofa waliin ilaallee eebba isaa irraa hirmaannee gara mana keenyaatti galuu yaalla. Waaqayyo hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Inni jalqabaa akkuma masanitti inquxaaxash jedhama. Ijoolleenis akkuma miidiyaa irraa agartanis inquxaaxash unkaan adarrasesh jedhama. Unkaan adarrasehoot jedhama. Inquxaaxash jedhu kun maalirraa madde? Yoomii jalqabeeti? Afoolaan yeroo barreeffamu maal jedhama kan jedhu sababa sadiiti kan inni qabu. Inni jalqabaa inquxaaxash waan jedhamuuf bara mootichi Solomoon biyya Israa'el keessatti mana qulqullummaa ijaaree mana qulqullummaa isa jalqabaa dhagaarraa muka gaariirraa kan jalqabaaf fakkeenya isa waaqarraan qajeelfama Waaqayyo itti himeen kan ijaare Solomoonidha. Solomoon ilma Daawit isaa kitaaba keessatti waa'ee faarfannaa barreesse jechaadha. Ilma isaati. Solomoon mana qulqullummaa kanaa ijaaree erga xumuree booda seenaan isaa addunyaa maratti dhaga'ame. Seenaan mana qulqullummaa ijaare qofa osoo hin taane seenaan ogummaa isaatii, seenaan kennaa isaaf kenname, seenaan bulchiisa isaatii addunyaa maratti dhaga'ame. Kanumaafuu mootittiin biyya Itoophiyaadhaa maqaan ishee jalqabaa Garsemoot kan jedhamtu. Iddasii immoo Saabaa, Hindekee, Azeeb kan jedhamtu maqaa afur qabdi. Mootittiin biyya Itoophiyaadhaa bara sana keessa bushaa turte karaa hojjetaa ishee amanamaa Taamiriin nama jedhamu dhageessee dhaqeen daawwadhaa, dhaqeen ilaalaa, dhaqeen irraa baradhaa, ibboo jireenyaa sanatti ta'e immoo dhaqeen furmaata argadha jetteetu gara Yerusaalem deemte. Gara Yerusaalem gaafa deemtu Solomoonii wajjin kennaa kennitee fi Solomoonis kennaa kenneef bara sana. Isheen kennaa isheen laatteef maal yoo jettan urgooftuu biyya Itoophiyaa keessaa, warqee biyya Itoophiyaa keessaa, dibata biyya Itoophiyaa keessaa geessitee fi harka fuudhii laatteef. Inni immoo biyya Israa'el keessaa hangarraatti kan Itoophiyaan irratti fayyadamaa jirtu iddoo amantii ta'e kan jiru afaan waliigalaan Deer Sultaan iddoo jedhamu mootichi mootittiif iddoo inni kenne jechaadha. Lafa sana kennaa kennameef. Lafi kun Qaraaniyoo, Golgootaa, Beeteliheem, Yordaanos iddootti Abrahaam mucaasaa dhiyeesse kana dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos fuula dura kennaa godhee kenneef. Kennaa kana qofaas kenne miti. Jaalala Waaqayyoo ta'ee itti seerumtee haadha manaasaa gaafa taatu kennaa kan biraas kenneeraaf. Kennaa inni kenneef qubatti kan kaawwatamu waan miidhagaaf hawwataa kenneef. Inni kun maal jedhamaa? Yeroo kennaa kana kennuuf inquu laxaatis jedhee kenneef jedha seenaan. Akkas jechuun maal jechuudha? Hoo waan hawwataa waan miidhagaa quba keetti kaawwadhu. Saharranuu qalabatii jennutti kan fakkeeffamu jechaadha. Achumaan inquu laxaatis jechuun hoo waan hawwataa quba keetti kaawwadhu jechaadha. Achumaan olee bulee inquxaaxash jedhame. Kana kitaaba mana kiristaanaa keenyaa kitaaba moototaa galmee isaanirraa arguu dandeenya jechaadha. Walumaa gala dubartiin kun akka isheen biyya Itoophiyaa keessaa kaatee Solomoonin daawwachuudhaaf dhattes kennaa kana laattee fi harkaas fudhatte kitaaba keetti barreeffamee jira. Matsaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoomsa 1 hanga 13 irratti kennaa kenneef jedha. Inni lammaffaan matsaafa seenaa baraa boqonnaa 9 lakkoomsa 1 hanga 12 irratti waa'ee dubartii ogeettii kanaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoomsa 38 kaasee hanga 42 irratti waa'ee ishee dhugaa ba'ee gooftaan keenya dubbateera. Kitaaba seenaa irraa garuu maal jedha? Mootitti biyya dhi'aa jedhanii jijjiiranii keessaa balleessan warri seenaa dhugaan jaallanne. Garuu
kitaaba jalqabaarra dubbistanii yoo ilaaltan mootittii Saabaa jedhee caafamee jira. Kanaaf inni jalqabaa Inquxaaxash kan jedhame seenaa Solomooniif mootittii Saabaa kana gidduutti kennaa kenname irratti hundaa'ee waan miidhagaa quba keetti kaawwatamu hoo Inquxaaxash kan jedhu sanarraa maddee kan dhufeedha jechaadha. Seenaan jalqaba ittiin Inquxaaxash jedhamuun waamame. Kun yoom ennaa jettan dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos fuuldura waggaa 1000 durseeti. Egaa dubartiin kun kana malees taaboti Waaqayyoo Museetti kenne jalqabaas biyya keenya biyya Itoophiyaa jira har kan inni dhufes karaa mucaa isheetii Solomoon irraa argatte Miniliksa jalqabaa biyya Itoophiyaa akka dhufes kun seenaa haqaa fi dhugaadha. Addunyaanis kan beekudha. Sagan biraa booda baranna. Ni lammaffaan Inquxaaxash waan jedhameef maaliif ennaa jettan akkuma sila sinii kaasee ture Daawit faarsasaa keessatti maal jedhaa? Yaa Waaqayyoo hojii ajaa'ibaa ati goote sababa isaarraa kan ka'e daangaa biyya lafaatii gara daangaa hundumaatti ililchanii sagalee isaanii dhageessisu. Yaa Waaqayyoo bokkaadhaan samii irraa roobsitee dachee lafaa ni daawwatta. Lafarra kan jiran biqiloonnis ijaan ni badhaadhu. Laggeennis bishaaniin ni guutu. Ati dacheen lafaa kana biqilaan ni uwwista. Lafti gogee tures bishaaniin ni jiidha. Bishaaniinis ni laaffista. Ni tortorsitas. Hawaara lafaa bishaaniin tiifuudhaan qabbaneessita. Ati dhuguma yaa Waaqayyo arjummaa keetiin dachee lafaa daawwatta. Nama hundumaas akka isaan midhaan nyaatan taasifta. Edda jedhee booda egaa laftis marga uffatanii miidhagu. Horiinis dirree irratti ba'anii nyaatanii soorantanii gammadanii galata siif dhiyeessu jedhe. Yeroo birraan bari'u waa baay'eetu namatti ifa. Garaan samaayii ni ifa. Dirreen lafaadhaa tulloonni ni ifu. Biqiltoonni kaleessaa dukkanaa'anii jiranii abaaboo baafatanii firee laachuudhaaf qophaa'u. Namnis gaafa kana ilaalu abaaboo kana gaafa argu hin abdata firee gaariin akka dhufaafii jiru. Egaa sakana Solomoon sakana kitaaba qulqulluu keessatti abboonni yeroo barreessan maal jedhanii biqiltoonni waan hawwataa soora namaaf ta'u jireenya namaa gammachiisu baafatan jedhani. Akkas jechuun jecha Daawit dubbate ammaarratti hundaa'e kan isaan jedhanidha. Maal jechuudha? Inquxaaxash. Is jechuun muka jechaadha. Biqiloota jechaadha. Is jechuun jecha Giiziiti. Inquxaaxash jechuun immoo waan nama hawwatu daraaraa ija laatu baafate jechaadha. Egaa biqiltoonni yeroo ammaa kana waan nama hawwatan waan miidhagaa abdii jireenya namaa bor ta'u abaaboo waan agarsiisaniif abaaboo baadhatee namni Inquxaaxash jedha. Asirraa maalirraa madde kun jechuun biqiltoonni waan nama hawwatu baafatanii dirreen abaaboodhaan miidhagee kanammoo Waaqayyo tarjummaa isaan kana godhe Waaqa isa kana godhe ittiin ga'ee nu agarsiiseef galanni haa ta'u jedhanii ililleedhaan kan galata dhiyeessan sanarraa kan maddeedha. Mee waa'ee abaaboof waa'ee firee waa sanitti hima. Biqiltoonni abaaboo baasu. Abaaboo isaanii kana booda immoo fireetu kennama. Egaa biqiltoonni abaaboo isaan baasan kun mucaadhaaf firee laata. Akkuma ta'e gooftaan Yesuus Kiristoosis kunoo abaaboo kana akka daraaru daraaree immoo mucaa namaaf immoo firee inni nyaatee jiraatu akka inni laatu kan godhe waan ta'eef kana kan nu kenne kanaan kan nu ga'e galanni Waaqayyoof haa ta'u jedhanii galata dhiyeessuudha. Isa nuyi afaan akka afaan Oromootti immoo bacaqii gannaa nu dabarsitee booqa birraan nu geesse isa jennu sana jechaadha. Mistira kanarraan kan ka'e Inquxaaxash kan jedhurraa Inquxaaxash akka jedhame seenaan mana kiristiyaanaadhaa barreessee kaa'ee jira. Inni sadaffaan Inquxaaxash waan jedhameef maal yoo jettanii kun immoo bishaan badiisaa booda abbaan keenya Nohi
ijoollee isaa sadanuudhaaf carraa addunyaa kanaa buusee addunyaa kanarratti akka isaan tamsa'anii jiraatan taasisee ture. Haaluma kanaan yeroo oloranii dhaloota kurnaffaa gaafa ga'an hundumtu gara addunyaa kanaa deemanii bakka carraan isaanii baase akka jiraataniif utuu waliin caalsin sadan isaaniif carraa buuse. Carraa gaafa buusu carraan jalqabaa kaamiif gara Afrikaatu ba'e. Afrikaa keessaa immoo Kuushiif immoo Itoophiyaatu ba'e. Isa kana abboonni maal jedhanii inquu yixaa lanagada Kuush waxxaa. Inquu yixaa lanagada Kuush waxxaa. Akkas jechuun maal jechuudha? Carraa gaariin carraa miidhagaa ta'e biyya albuudaadhaan badhaate Kuushiin Afrikaa ga'ee Itoophiyaa ga'ee kan jedhurraan kan ka'e inquxaaxash jedhame jechaadha. Sababa kanaaf inquxaaxash waan jedhameef akka biyya keenya Itoophiyaatti ol harkaa fuudhamee waggaadhaan inquxaaxash jechuudhaan daraaraa Waaqayyoo bakkeetti mul'isee borfireen ulaatu kana wal duraaf duuba walii kennuudhaan baga ittiin sin ga'e baga geessan kan jennu seenaa gabaabaan kanarraa kan maddedha. Bal'ina isaaf garuu kitaaba galmee seenaa jedhu hoggaa darbe barreessee kan ji'a fulbaanaa naqaa dubbisaa. Seenaan sila caqase hundasaa achirra jira. Amma isinii ibsuudhaaf garuu sagantaan keenya boodarraan qabnus bal'aa waan ta'eef sakana sumarratti hin gabaabsu yaala. Inni kan biraan utuu hin dheeressin gabaabsee waan an dubbachuu barbaadu bara haaraa isa jedhamudha. Maaliif bara haaraa jedhame? Addis Amat, Awuda Amat hin jedhamas maaliif? Barri moofaaf haaraa hin qabu. Kan haara'uu qabu, kan jijjiiramuu qabu namaadha. Nama keessaa immoo laphee isaaf yaada isaati. Malee barri baruma moofaas haaraas hin jedhamu. Yoo namni haara'e barri haaraa jedhama. Yoo namni garuu jireenya moofaa, jireenya gadadoo jiraata ta'e garuu barichi abbaa sanaaf hin haaromne moofaadhuma. Kanaaf kan haara'uu qabu nama. Waa'ee isa kanaa kitaaba qulqulluu keessatti wanti baay'een barreeffamanii jiru. Waa'ee bara haaraa ilaalchisee namni haara'u akka qabu yeroo barri haaraa dhufu namni uffata haaraa qofa qaama isaa miiccachuu qofa osoo hin taane jireenya isaas nissaadhaan miiccachuu akka qabu jireenya isaas jijjiiruu akka qabu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Yeroo barri haaraa dhufu qaama miiccachuu duwwaadhaan barri haaraa namaaf hin ta'u. Uffata haaraa jijjiirachuu duwwaadhaan barri haaraa hin ta'u. Akkas gochuun cubbuudha jechuu koo immoo miti gaariidha. Kanaa wajjin kan ta'uu qabu maal garuu lapheedhaan jijjiiramuudha, yaadaan jijjiiramuudha. Sadhe barreen gaddaa inni laafe jabaachuudha. Inni barreen gaddaa Waaqa fuula duratti hojii gaariin hojjenne hojii Waaqayyoon gammachiisu hojjechuudha. Inni jaalalaan hin jiraanne jaalalaan jiraachuudha. Kanarraan kan ka'e barri haaraa jedhama. Kanaaf akkas jedhani turanii bara tokko keessa yaa abbaa jedhanii amantoonni gara abbaa amantii dhaqanii jedhan. Barri amma dhufaa jiru kun gadhee moo gaariidha? Waan qajeelaa moo jallaa nuuf fidee dhufa laata? Waa'ee bara haaraa dhufaa jiru kana maal nuun jettu jedhaniitu hayyu mana kiristaanaa gaafatanii jedha. Abbaa amantii isaanii gaafatanii jedha. Yeroo kana abbaan amantii maal jedhanii deebisanii lakki barri haaraa qabu. Barri baruma baraanuu bara. Moofaas haaraas hin qabu. Kan jijjiiramuu qabu, kan qajeeluu qabu nama. Yoo namni qajeelu, yoo namni jijjiirame barris jijjiiramee gaarii ta'a. Yoo namni jallate barris jallaa ta'a jedhanii deebisaniif jedhama. Kanaafuu barri kan inni qajeelaas haaraas ta'uu danda'u yoo nuyi qajeelaa taane qajeelaa ta'a. Yoo nuyi laphee haaraa uummanne barris nuuf laphee haaraa ta'uu danda'a. Yoo nuyi jireenya haaraa uffanne barris nuuf haaraa ta'uu danda'a. Jireenya haaraa inni jedhame maalidha? Jireenya haaraa uffata haaraa inni jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Uffata haaraa isa ta'e nama haaraa isa ta'e Kiristoosin uffadhaa akkuma Phaawulos jedhe. Kanaafuu barri haaraan tokko yeroo dhufu namni maal ta'uu qaba? Akka dubbii Kiristoos jiraachuu qaba. Karaa dubbii Kiristoos irra bu'ee deemuu qaba. Akkas jedhees kan horfachuu qaba. Bara kana keessa kana hojjechuun qaba, kana dhiisuun qaba jechuu qaba. Kan nama dhibu miidiyaa biyya lafaa irraati illee yoo ordoftanii taatan jala bultii irratti
warri artiin waa baay'ee jedhanii jiru. Yeroo namni lafa kaleessaatti, lafa baaltiitti, lafa machiitti, lafa xuraa'ummaatti, lafa jibbaatti yeroo nama waa lakki lakkaniin dhufu dhiiseera. Amma bara haaraa kana keessatti jireenya haaraa jiraachuun qaba yeroo isaan jedhanii erga dabarsantu jiru. Ilaalaa warri mti biyya lafaallee erga akkasii dabarsaa jiru. Jireenya haaraa Kiristoos wajjin jiraachuudha kan namarraa eegamu. Kanaaf jireenya fokkisaa, jireenya buufaa isa darbe sana dhiifnee isa Kiristoos jaallatu sana jireenya haaraa kan akka jiraannuuf sagaleen Waaqayyoo barri haaraan himuuf jireenya haaraa uffadhaa jedhee nu gorsa. Waa'ee kanaaf akka jedhee caafamee jira. Roomee 13:11 irratti yeroo isin hirribaa dammaquun isinirra jiraatu yeroon isaa amma. Kanaaf barichas bitaa jedhe. Kanaaf hirriba du'aa, hirriba cubbuu, hirriba jibbaa keessa kan jiru kaanee hirriba jaalalaa jireenya jaalalaa jiraachuu qabna jechaan sana keessaa ba'uu qabna. Yoo akkas ta'uudhaa baate barri soma barreen gaddaa ta'e gatiin qabachaa. Jireenyi keenyas kan fooyyatti deemuu hin dandeenyu jechaan. Kanaafuu hirribaa dammaquu nurra jiraata. Hirriba yeroo jennu hirriba cubbuu jechaan. Inni kan biraan Roomee 13:12-13 irratti በዝሙትና በመዳራት የተመላለሳችሁበት ዘመን ይበቃል። በርሲን ኤጃፍ አለሉማዳን ደበርሲተን በሪ ሞፋንሱን ሲንጋ ነጋቹ ቀብነ በቃ በረጡራማ ደበርሲነሱን ኑጋ አጀቹ ቀብነ ወኒ ኤጃጅሩ እኒ አለሉማ ትጅራቻቱ እኒ መቱ ትጅራቻቱ እኒ ቀልቢን ጅጅረን እኒ ንሳገለ ቁርባንን ፍረን በቃ ነጋም ገራዋቃት ደቡን ቀበጀዴ ጅሬኛ ሃራ yoጅራት በር ሃራ ሳፍተው ደንዳ ንከምራን ሮሜ 13:14 በክርክርና በቅናት የተመላለስንበት ዘመን ይበቃናል በረ ኦልቆጨሉ ዳፍ ኦልሞርሙዳን ደበርስን ሂንጋ ኦልሞርሙዳን ኦልቆጨሉዳን ኦልጅቡዳን ኢናፋዳን በረኑ ይደበርስንሱን ሂንጋቹ ቀብነ ከነስ ኖጂን ደርቡን ቀቡ የኑ ወጂን ደርቤ ጅሬኛ ከኛ ጥሮ የሰመስ barri kun haaraan nuuf hin ta'u. Kanaaf laphee keessan keessaa baasaati mormii jibba shakkii baasaati laphee qulqulluudhaan bara haaraa darbuun namarra jiraata. Yoo akkas ta'uudhaa baate ofumaati. Karaa adda biraa tokkoffaa Phexros 4:3 Galaatiyaa 5:16 Filiphisiyoos 3:13 yoo dubbistanii ilaaltan የአሕዛብን ፍቃድ ያደረጋችሁበት በማዳራት በሥጋ ምኞትና በስካር በዘፈንና ያለ ልክ በማጠጣት ነውርን በሌለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለስንባቸው ዘመናት ይበቃናል በሉ ይላል። ማልጀ ስለተበቃ ተኩንሞ አከወር ሞታዳ ጎቹዳን አለሉማት ሐዊፎን ይጅራቹዳት መቺት ስርበት ሰፈራ መለኛችሁ ሰበራ መለ ድጉት በረኑ ይደበርስንሱን በርጎውማዳ ዋበራ ዋቀቶ ፈመዋቀሱ ደበርስን ሂንጋ በርቺንጋ ጀዳቲ barri tokko yeroo jijjiiramu hingaa jedha samuufaa gataati jireenya haaraa Kiristoos jiraachuudhaan jijjiiramaa ka'anuun jedhe. Egaa oolumaa galatti zamanuun yawaajjaachuu baxiboo tamalaalasu. Qolaasiyaas 4:5 irratti immoo maal jedha? Baricha bituudhaan baricha hubachuudhaan ogummaadhaan deddeebi'aa jedha. Ogummaan deddeebi'aa. Barri kun bara ogummaan deddeebi'uu qabnudha. Bara ogummaan deddeebi'uu qabnudha. Ogummaa qabaachuu baannaan barri kun cimaadha. Kanaaf bara ogummaan deddeebinu ta'uu isaa beekaa jedhe. Ogummaan Waaqayyoodha. Dubbii Waaqayyoodhaan bara deddeebisan haa ta'uudha. ኃጢአታችን ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ በማግባትና ዘመኑን መዋጀት ያስፈልጋል። ኤጋ ጩቡን ኬኛ ከኑራ ሐቀሙፍ ቀልቢ ጅጅረኔ በርቸ ቢቱ ኑራ ይራት ነምኒ ቀልቢን ጅጅረን ቀልቢ ጅረቱ ነመረ ይራት ሁሉ ነገር የሚያሳልፍ የሚለውጥ ለራሱ ግን ለዘላለም ጸንቶ ለሚኖር ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋናል። ሁንዱማ ደበርሴ ከንበረበራን ጅራት ገረሳት ዴብኔ ሰደርቡ ዲብኔ ሰንደበርሰን ዋቀተመኔ ሴረሳጉኔ ጅራቹን ኑራ ይራት ዋን ሁንዱምቱን ደርበ ቤካ ዋንቱኑ አገሩ ይንደርባ ኤላ ካንሌ ካኒ ሰማይኑ ገረራ ኩን ይንደርባ ለፍት ምን ለገጀላ ይንደርቡ ዋቀዮ ከኛ ገሩ እኒ ሰተመን እኒ በራራኑ ለካ ይኩን ገሩ በረበራን ከንጅራቱ ይሰተመን ጅራቹን ኑራ ይራት ኢሳ አለ ከምራ ዋቀን ከምኑኒ እኒ ሞሰረት እንዲያሉ ሞኑ ከነ ከናቡ ኢሰት አመን ጅራቹን ኑራ ይራት ኢሰተመን ጀና ዮብየ ለፋ ከነራ ደበረዩ ጅራታ ቢያዋ ቀራታ በረበራን ጅራቹ ደንዲ
biyyi keenya silaa kun waaqarra waan ta'e kanaafuu sagada hubannee akka dabarru beeknee san dabarre kanatti amannee yoo jiraanne jireenya haaraa jiraanna jechaan jireenya haaraa jiraanna jechaan kan akkasittiin beekuun gaariin ሰው ዘመኑ እንደ ሳር ነውና እንደ ዱር አበባ ረጋፊ ነውና namni jireenyi isaa akka margaa kan cooligu akka abaaboodhaa kan tortoru kan harca'u waan ta'eef namni kana beekee gara waaqa isaatti deebi'ee jiraachuu qabu. Faarsaa 202 lakkoofsa 15-16. Egaa dhumarratti namni bara darbe keessa jireenya foonii jiraachaa ture jireenyi foon immoo waa lama isa gaariitu hin taane isa gadhee jechaadha. Amma bara haaraa amma jedhamu kanatti bara qulqulluu Luqaas har'a tokko jennee seenne kanatti bara 2011 amma tokko jennee har'a seenne kanatti waan gochuu qabnu maal yoo jettan ija hojii hafuuraa naqachuu qabnu. Ija hojii hafuuraa naqachuu qabnu. Ija hojii hafuuraa meeqatu jiru? 9. Isaanis maal innaa jettanii jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, amantii, arjummaa, gaarummaa, gara laafummaa, mataa ofii bitu kana naqachuu qabna. Yoo kana naqannee kana qabannee yoo deddeebineef dhugaadhumatti barri kun haaraan nuuf ta'a. Dhuguma jireenya haaraatu nu eeggata. Dhuguma gammachuu haaraatu nu eeggata. Kanaafuu barri gaafa jijjiramu amantoonni kana beekuu qabu. Inni kun amantiidhaan maal jedhama? Galaatiyaa 5:22 irra jira. Iji hojii hafuuraa salgan kun namni tokko hafuura qaba, nama hafuuraati, nama waaqayyooti kan isa jechisiisu kanneen salgan kana guute argamedha. Kanneen salgan kana guute namni argam nama waaqayyo jedhamuun isaa guutuun jedhama. Maal jedhe? Ija hojii hafuuraa 9tu jiru. Isaan kana immoo uffadhaa, isaan kana fudhadhaa, isaan kana jiraadha. Isaan kun maaliin? Fiqir, jaalala, dastaa, gammachuu, salaam, nagaa, ትዕግስት ኦብስ እምነት አመንታ ቸርነት አርጁማ ዮካን አርጆሙ በጎነት ዋመ ጋሪ ያዱ የዋህነት ገረላፉማ ራስማ ግዛት መታው ፊቢቱ ኢሳንኩን ሰልገን ኢጀ ኦጂ አፉራ ክርስቲያንት ትጅራችሁ ቀቡል ኤጋ በረደር በኬስ ከነንጎነ ዮተኤ የዋቅኑ ጀቤስ ጀኔ በረገነ ኬስ kanneen kana fakkaatanitti qabamnee jiraachuutu dirqama keenya ta'a jechaan ማንኛውም ሰው ከክርስቶስ ጋር ብኖር አዲስ ፍጥረት ነውና namni kam ija hojii hafuuraa kana salgan qabatee hojjetee yoo argameef Kiristoos nama haaraa sana wajjin nama haaraa ta'ee jiraata. Kiristoosiidhaan jireenya haaraa nama haaraa uumama haaraa jedhama. Egaa barri baruma kan haaraa'u qabu namni immoo kan inni haaraa'u qabu sagalee waaqayyootiin jechaadha. Kanaaf namni sagalee waaqayyoo jiraatu immoo nama haaraa Kiristoosin uffateera jedhama. Uumama haaraas jedhama. Isa kana Efesoon 4 lakkoofsa 24 gubbaarraatii argachuu dandeenya. Kanaaf firoota waaqayyoo sammuun keenya haaraa'u qaba. Namummaan keenya haaraa'u qaba. Namummaa keenyaanis haaromnee jijjiiramuu qabna. lakkoofsa 25 irratti maayidha? Efesoon 4:25 gubbaarratti 23-25 dubbisa ilaaltan አምራችሁ በመንፈስ ቅዱስ ይታደስላል። namummaan keessan sammuun keessan afuura qulqulluutiin haara'u jedha. Kanaaf firoota waaqayyoo haara'u qabnaa, jijjiiramuu qabnaa. Bara kanas bara kana wallolle taraaramnu, bara garaa oliif laafnu, bara oliif yaannu, bara oliif dhimminu, bara gammachuu nageenyaan jiraannu waaqayyo nu haa taasisu. Bara kan dhukkubsatan itti fayyan waaqayyo nu haa taasisu. Bara warra kufan itti ka'an waaqayyo nu haa taasisu. Bara kan darbe caalaatti amantii keenyatti itti cimnee jiraan waaqayyo nu haa taasisu. Egaa sagaleen waaqayyo yemmuu barsiifamu waa sadii barsiifama. Tokko inni laafe inni kufe akka ka'u, inni laafe akka jabaatu, inni jabaate immoo caalaatti akka cimuuf lallabamu kanaa lan jira. Kanaaf sagalee kanaan inni kufe nuuf haa ka'u, inni laafe nuuf haa jabaatu, inni cime immoo caalaatti nuuf haa jabaatu. dhaabannee mootummaa isaa dhaalu nu haa qaqqabsiisu. Wasbaata leegziyaabiyyeer.